Barreessaan Biriteen Phil Wood xiinxala cimaa maxxanseen Waashingtan kanaan booda injifannoo waraanaa barbaaduu osoo hin taane Tiraampiin salphina irraa baraaruuf tola abdii kutannaa gaggeessaa akka jirtuu fi akkasumas ammas lolli kanaan dura godhamee fi fuuldura itti fufu yoo jiraatellee abdii kutannaa Ameerikaadhaa salphina jalaa eewaluuf kan godhamu ta'uu kan mirkaneessu xiinxala isaa keessatti tuquun hin oolle. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya bakkuma jirtanii isin haa ga'u jecha barreessaan xiinxalaan Paul Wood kan biyya Biriteen xiinxalaa dhimmoota Ameerikaa, Iraanii fi akkasuma Israa'el ilaalchise xiinxala bal'aa dhimmoota waliigalteedhaa fi hegeree fuulduraa irratti qopheesse. Nutis bal'inaan keessa deebi'uudhaan odeeffannoo kan isiniin geenyu hoggaa ta'u xiinxalli kun qaawwa lama lamaan gidduu jiru ibsa garee Tiraamp yookaan Joordaan Kushner, Steve Wakefield fi J.D. Vance guutumatti muuxannoo dippiloomaasii gadi fagoo kan hin qabne yoo ta'u mariisistoonni Iraan ogummaadhaa fi muuxannoo qabaniin danqaan isaan mudachuu malaa kan jiru itti kaayyatan. Mul'anni namaa ajaa'ibsiisu ergamaan Tiraamp Witkoff dhimma niwukilaraa irratti hubannoo gubbaa fi daangeffamaa qofa akka qabu adeemsi inni qorannoo itti adeemsise ni ibsa. Wood yaada cimaa tokko kaasa. Waraanni amma jiru murtee tarsimoo sirritti ilaalame ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu bu'aa wal hubannoo dogoggoraa fi akka kufaatii qunnamtii marii marsaa kanaan duraa irratti ta'uu danda'a. Kunis Tiraamp dippiloomaasii dhugaa dhiisanii tooftaa dhabbii fi tooftaa riqicha cabsutti akka gargaaraman waan taasisuuf filannoon USA maloota kanaan wahii tahaa kan jirus gaafii xumurrii marii kanaa deebii itti kennuudha jechuun xiinxala isaanii itti fufan. Xiinxalli kun laafina garee Ameerikaa keessatti mul'atu kan mul'isu yoo ta'u Joordaan Kushner hariiroo maallaqa guddaa biyyoota galoo galaanaa kanneen adeemsa waraanaa kanaaf kallattii fedhii qaban waliin gaafii cimaa kan kaasudha. Innis imaammanni Ameerikaa eenyutu murteessa dantaan tarsimoo yookaan herreega baankiitii kan jirudha. Kun ammoo Ameerikaan ilaalcha Ameerikaan addunyaa keessaa qabdu yoo ta'u marii kana bifa madaalawaadhaan Ameerikaan kan fudhattu yoo ta'e gatantarrii jabaan Ameerikaan argattee akka jiru kan mudachuu fi ragaa kan ta'udha. Keessattuu waldorgommiin dinagdeen Ameerikaan baha jiddugalaa wajjin USA'n qabdu irra dhaabbachuun salphina Ameerikaa eewaluuf Iraan marii kana irratti dhiheessitee qeebaluu danda'an kan jiru xiinxala kana keessatti kan kaayamedha. Itti aanaan pirezidaantii fi loltuun duraanii J.D. Vance waliigalteen Iraan waliin bara 2028 taasifamu akka tikeetii isaanitti kan ilaalan ture. Vance waraana bara baraan ni dida. Garuu mari'achuu dhabuu isatti hawwii pirezidaantummaa isaa gara abjuu siyaasaa dachaa ta'etti jijjiiruu danda'a. Namni kun fedhii Ameerikaan addunyaa isaa jalaa irratti itti fe'uun imaammata bahee taa'uu irratti mormuu baatus hireen pirezidaantummaa keessatti Ameerikaan wahii shirgigaatti kan jirus shakkii keessoo isaa jiraachuu kan mul'isudha. Vance fuuldura waldorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa irratti kufaatii Rippaabilikaanotaa fi Dimokiraatota keessaa sakatta'insa godhuudhaan qorannoo godhaa waan deemaa jiruuf Ameerikaan lola Iraan irratti banteen kun carraa nagayaatti akka dhumatu nama carraaqqii guddaa godheedha. Kunis ammoo imaammataa fi dhageettii fuulduraa inni Ameerikaa ta'uuf qaadhimamee jiruu fi hawwii isaa fuulduraa irratti dhageettii addunyaa keessatti kan isa godhu waan ta'eef akkasumas hayyoonni Ameerikaatii fi hayyoonni siyaasaa Ameerikaa akkasumas dinagdee Ameerikaadha lola Tiraampii Iraan irratti dirmachuu Israa'eliif bane kana mormuu irratti qorannoo godhuudhaan fedhii uummata Ameerikaa qabatee marii jiddu seentummaa karaa nagayaatiin Iraan wajjin lola akka dhaaban nama filate fakkaata. Qaamni jiru baay'ee bal'aadha. Tiraamp sagantaa niwukilaraa guutumatti akka Iraan diiduuf kan gaafatan yoo ta'u Iraan ammoo mirga abbaa biyyummaa fi wabii nageenya ishiitiif cimsitee dhimma kana ejjennoo jabaa kan irratti qabdu. Iraan erga marii Paakistaanitti taa'uuf hayyamanii as hireen mariin booddee milkii caalaa waan waldhabbiidhaan Ameerikaa wajjin goone kan yoo gufate ta'e maaltu itti nuun aana kan jiruuf xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan qophii irra waan jiran fakkaata. Xiinxalli bal'aan kun itti
fufuun karaa USAtiin mariin kun yoo gufate biyyoonni baha jiddu galaa keessatti humna qaban Paakistaanii fi Turkiin kallattiidhaan deeggarsa Iraaniif waraana akka godhan kan shakkii keessa galchuudha. Dinagdeen Ameerikaa yoo dhibbeentaa hedduun yeroo gad bu'ee fi sabboonummaan Ameerikaa fi sabboontonni Ameerikaa yeroo adeemsa siyaasaa Ameerikaa irratti shakkii keessa seene kanatti biyyoonni akka Chaayinaa fi Raashiyaa olaantummaa dinagdee Chaayinaan fudhachuun olaantummaa waraanaa Raashiyaa harka galuun Iraan dabalatee caayaa takka jalatti addunyaa keessatti dhageettii guddaa argachuun Ameerikaan gara fuulduubatti deebi'uudhaan jaarraa itti aanu keessatti hireen kufaatii isii mudachuu malan xinxala kana keessatti kan kaayamedha. Hireen Paakistaan marii nagayaa USA fi Iraan jidduu kan yoo milkaa'inaan xumurantee biyyattiin argattus isa guddaa ta'uu xinxala kana keessatti kaayameeti jira. Waldhabbiin Hindii fi Paakistaan jidduu jiru saniifis Paakistaan dhimma kanaan gurra addunyaa seenuun cinatti addunyaan furmaata ta'uun isiidha akka kabajamtuu fi fuulduraaf deeggarsa yaadaa akka argattu isii taasisa. Kanaafuu hireen waraana Paakistaanii fi Hindii jidduu jirus dhiphachaa kan deemu ta'uu mala. Yoo caayaan araaraa Islaambaad kun gufate ammoo Turkii fi Hindiin jaarsummaa araaraa biyyoota lameenii abbummaadhaan fudhachuu danda'an. Chaayinaa fi Raashiyaan jaarsummaan kun dhugaan Iraan akka tikfamuu fi ti'aanuudhaan ammoo carraa kanatti fayyadamuudhaan Ameerikaan yakka waraanaa addunyaa keessatti hojjetteef fuuldura addunyaatti ceephoo isiidha akka buufattu kan dhiibbaa godhan ta'uu xinxalli kun ni kaasa. Dhiibbaan dubbee godhamuuf qophaa'uu danda'an jechuudhaan xinxalli kun yaada isaa itti fufe ammoo ammatti hireen yookaan ammoo mariin Paakistaanitti godhamaa jiru kun kallattii Iraaniin kan gufatumu akkasuma kallattii Ameerikaatiin kan gufatu xinxaltootaa fi akkasuma yaadota sabaa himaalee garaagaraa akkasumas gabaasota miidiyaa biyyoota lameenii akkasuma biyyoota dhimmoota kana taajjaban fuudhee walitti naquudhaan xinxaluun isaa hin oolle. Irra caalatti milkiin marii araaraa kun gama Paakistaanitti godhamaa jiru kun gara Iraaniin kan gufatu yoo ta'e hireen Ameerikaan qabdu carraa bal'aa qabaachuudhaan olaantummaan baha jiddu galaa keessatti qabdu waraanaan akka itti fufu kan karrasaa qoodha. Irra caalatti ammoo Ameerikaan hireen isiidha yookaan ammoo dhimma kana marii araaraa kana kan gufachiiftu yoo ta'e ammallee biyyi Iraan kan jabaattee olaantummaa waraanaatiin Israa'elii fi Ameerikaa qormaata keessa galchite biyyoota baha jiddu galeessaa guutumatti deeggarsa isii godhuudhaan biyyoonni wal dorgommii diinagdee fi waraanaa kan baha jiddu galaa kanneen akka Turkii, Hindii, Paakistaan akkasumas UAE'n yookaan ammoo Arab Imireetiin akka deeggarsaan Iraan cinaa dhaabbattuu fi dhimma kana olaantummaa waraana isiidhaa akka meeshaa tokkotti kan itti fayyadamtu ta'a. Akka xinxaltoonni kun jaanitti yoo ta'e Iraan hiree waldhabdiidhaa fi akkasuma waldhabdii Ameerikaa fi Israa'el jidduutti ta'e kanaan carraa diinagdeetii fi guddina diinagdee olaanaa addunyaa keessatti fuulduraaf abdii guddaa fi guddina isii mirkaneessuu danda'u argatte. Kunis ammoo hulaan Hormuuz walumaa galatti birmadummaa Iraan ta'uudhaa fi akkasuma hulaa Hormuuz keessa markaboota daldalaa kanneen dabran irraa qaraxa guddaa fudhachuudhaan waggaa tokkotti olaantummaa diinagdee olaanaa biyyoota baha jiddu galaatii hanga dhihaa addunyaatti kan isii gonfachiisu milkaa'uu dandeessi. Inni kun ammoo fuulduraaf kufaatiin diinagdee warra Ameerikaa duubatti siqee kan warra Iraan fuulduratti ba'uudhaan Chaayinaa fi Raashiyaan itti aante addunyaa kana diinagdeedhaan to'achuu malan hireen doolaarri fuuldura gurgurtaa addunyaa keessatti qabus gara duubatti siquudhaan maallaqni Iraan gara fuulduratti ba'uudhaan Chaayinaadhaa fi Raashiyaadhaa fi Iraan wajjin ta'uun addunyaa kana to'achuu malan jechuudhaan xinxala isaa goolabe. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya kan marii Paakistaanitti Iraanii fi Ameerikaan godhaa jirtu irratti isiniif qopheessine asirratti goolabna. Qophii itti aanu dhimmuma kan ilaalchisee kallattii biraatiin kan dhufnu hoggaa ta'u horaa bulaa deebana.